السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورين جيرتن هنت خيسانو ورين كلين سران نود فارتن هنت خيسانو بكرتنتي نجيني سنبرا حاجرات جيتشا قارح درسي رسول خنيرتي صلى الله عليه وسلم صلوات أبونا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رحمة أبونا إن شاء الله بنجر رجع كلين سرايسي كنو أما دجاني جرا مال qabatee nuu dhuftee jechuun keessan hin oolamu waan qabatee dhufe inshaallah walumaanuu halaalu ta'a itti fufnaa jechuudha. Waan khayrii rabbi naa godhu waan gartee khayriidhaan guutamee khayriin immoo milkaa'ee irraa rabbiin nuuf haa godhu inshaallah. Warroon gartee du'aan irraa qeebalamtee ol fuudhamtee gartee gabroota rabbi irraa tokko ta'erraa rabbiin nuuf haa godhu inshaallah. Walumaanuu mee kan gartee laaluu ta'a. Wardaan gaama karaa gartee biyyaa imaltee jirti kararra jirti du'aayi godhaa fi kan isiniin jiru wardaan imaltee jirti du'aayi godhaa fi obboleettiin teenyaa obboleettiin teenyammaa kararra jirti rabbiin nagaan haa galchuu ilmaan ishitti danda'aadha rabbiin nagaan haa galchuu jenna. Viidiyoolee irraa isiniif hin marree jechuudha. Xilaanni hedduudha namni gartee waa balleessu hedduudha waan ta'eef viidiyoolee irraa dhoorgeetiin viidiyoolee irraa marre inshaallah akkasitti hundaa wartee viidiyoo akka hin marre jee qajeelchee jechuudha. Viidiyoolee irraa hin marre inshaallah amma garaa gartee adan bishaanii jirti ishiin amma gara bishaanii jirti jechuudha. Imalarra jirti inshaallah rabbiin nagaan haa galchuu nagaan haa dhageessisuu isiniin jaa obboleen kiyyaa dhaamsan arra asirratti isinii dhaamu du'aayi godhaa fi rabbi ilmaan ishitti nagaan rabbi haa galchuu gartee abbaa mana ishillee hajallati rabbiin haa qajeelchuu fi waan jennu hin qabnu. Namni ilma namaati waan fedhe balleessaa ni jallata garuu ati qixaaxuu hin dandeessu. Bakka tana hubachuu qabna. Dabnee namarratti gartee loluun hin ta'u namarra gabbaaftee lallabuunis dhorgadha hin taatu jechuudha. Maaliif jennaani namni arra waa balleessaa boru qajeelcha rabbiin arra qajeelaa boru jallata namni maaliif ilma namaati. Inninu ilma namaati jechuudha. Waan gartee waraqaa walii qaqqabameeti namni kun jechuudha. Akka gartee waan garsa wayii gartee wal gubbatti tuttuulee qaamni namaa kun akkasii jechuudha. Ogaa tana akka waan nafii tokko of goonee fakkaanne malee nuti rabbiin yoo nu qajeelcha malee jallatu dandeenya jechuudha. Egaa inshaallah rabbiin haa qajeelchu jallaa hin hunda rabbiin haa qajeelchu jechuudha. Maaliif jennaan khoota asirrattis tokkummaadha waamannaa jechuudha. Guyyaarraa tokkummannaa garuu tokkummaa waamannaa jechuudha. Amma qilleensa kanarraa har'a akkuma ol ba'een waa hedduun argee jechuudha. Maaliif wal nyaannaa maaliif dhiiga walii dhangalaasu maaliif barbaachisaadha maal argattaa yoo nama tokko ajjeefte jechuudha. Seenaa kamtu jira ammas haa Oromoon lamaan wal lolchiisu seenaa kamtu jira mee seenaan tammi seenaan teemtu jira seenaa tamtu jira seenaa tamtu jira kagartee kutaadhaan wal loltee wal jechuu seenaa tamtu jira. Abbootiin keenya kan nu dabarsan kagartee nu durallee kakutan tokkummaadha kan nu dhaaman kagartee seenaa katabamtee eessaa fiddan maal haasa'u jirtan maaluma dubbatu jirtan waan afaan hin fakkaanne maaluma dubbatu jira mataan keessan waan namaan hin fakkaanne. Maaliif daladdan gara gartee rabbiin qiblaa toobaa rabbi nu haa deebisu. Yaa rabbi jallaa keenyas nuuf qajeelchi. Yaa rabbi jallaa keenyas nuuf qajeelchi. Jarjarree waan jennu namicha gartee rabbiin waa irra kaayee wayiin deemu fedhu kijibaa fedhu dhugoomsalleedha daftee waa irratti hin fudhatiin sattari tana qabdi amantii musliimaa. Dabtee arraba keetiin namchisanii waan hin jiin dubbee kan kee waan taatu hin beektu. Rabbi haa qajeelchu walmaanuu rabbi nu haa qajeelchu hin loltiin hin lallabiin daftee inshaallah qophii wardaatii rabbiin gartee nagaan haa galchuu jennaa. Gartee rabbiin danda'aadha rabbi nagaan haa galchu wardaa jechuudha. Karaa ilmaan ishiidha rabbiin danda'aadha nagayaan haa galchuu jaa inshaallah danda'aadha rabbiin qeebalaa abbaa
hundaatii gartee gaanni rabbiin waan fedhe siif araarama. Garuu akka jettee waa balleessuunis hin taatu. Akka jetteen waa balleessuun hin taatu hanga gartee ilma namaatii of tussuu qabda. Hanga gartee of hedduu of eeguu qabdaa jechuudha. Egaa maaliif jennaani ilmi namaa kun ni jallata ni qajeelaa jechuudha. Amma dabnee Abrahaamii kana lallabnee arrabsinees irrattis tarkaanfii gad baafnee lallabuun xiqqoorraa maaliif jennaan maaliif jennaani qajeelchuu danda'a rabbiin isumaan gaafata tana jechuudha. Rabbiin isumaan gaafataa jechuudha tana. Rabbiin haa qajeelchuu nama keenya hundaa haa jallate rabbi haa qajeelchuu haa dhukkubsatee rabbi haa fayyisu bakka jiranitti warra biyya namaa jiran biyya keessa jiran dawaa isaa rabbiin gartee haa kennuufi rabbiin dawaa akkuma gartee dhukkuba buusetti dawaa buusee jira agartee gaa rabbiin dhukkuba san afaan itti rabbi haa godhuufi inshaallah maal jennaa du'aa muqaddannaaf jechuudha. Bakka jirtan mee aamin jaada rasuula keenyas yaadadhaadha hunda saabaa walumaanuu hunda ni jaalanna inshaallah karaa rasuulli keenya deeme rabbi nu haa oolchu. اللهم يا رب تقبل لنا دعاء يا رب دعاء نور قبلت يا رب يا رب يا رحمن الرحيم يا رب يا الله يا رب نجانجلج 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 يا عزيز يا كريم يا الله يا رب نجانجلج يا رب يا رحمن الرحيم يا رب نجانجلج يا رب نجانجلج يا رب يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل منا أنت السميع العليم ربنا آتنا نورنا واغفر لنا يا رب يا غفور رحيم يا رب يا الله يا رب نجانجلج يا رب نجانجلج يا رب يا الله يا رب نجانجلج يا رب يا رحمن الرحيم يا رب نجانجلج يا عزيز يا كريم يا الله يا رب نجانجلج يا رب يا رحمن الرحيم يا رب نجانجلج يا رب نجانجلج يا رب يا الله يا عزيز يا كريم يا الله يا رب نجانجلج يا رب يا الله يا رب نجانجلج يا رب يا رحمن الرحيم يا عزيز يا كريم يا الله يا رب نورارم يا رب ديتين نورارم يا رب يا عزيز يا كريم يا رب نورارم يا رب نورارم يا رب نورارم ديتين يا رب يا عزيز يا كريم يا الله اللهم يا رب تقبلنا يا رب صلاتنا يا رب يا رحمن الرحيم يا رب نورارم ديتين يا رب يا الله يا رب نتيجة ما سياتي فإنيانا يا رب يا الله يا رب أتمنى يا رب نورارم يا رب نورارم يا رب يا الله يا عزيز يا كريم 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 يا الله يا رب يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحمد لله رب العالمين ربنا جانا قلتو دعائي تنيني تقيبرنتي برتيجا دعائي فريد أن أبت الراحة ربي نف حقدو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ورجعتي ركتن بينا ما غسبتي أجرتي ركوبات دات ركتن يربين قرتي دندا دواء إسا ربين قرتي سني فايركو بينا ما تنر اللي نجان درجة شيء خربيتي سني ربين إسنا ديبسو لا في ديرم بينا ما غسا فجأة جرة إيجا ربين دندا وحمدا فو قرتي اسماتو باجي eegaa isarraa wanni gartee eegaa isarraan hin ta'in takkalleen taatu inuma hin jirtu jechuudha. Rabbiin danda'aadha waan nuti barbaanne hundaa niyyaa teenya nu guutee kara biyya teenya rabbiin danda'aadha biyya teenyatti nu haa galchu. Biyya teenya gartee biyya bilisaan gartee biyya ilmi namaa bilisaan taa'urraa rabbi nuuf haa godhu inshaallah rabbiin danda'aadha. Rabbiin gaa waan takkallee gartee kadaddamin qabu isaa uummatee isaatu gartee gaa waan lafa tanarra jira maqluuqa hunda abbaan isumaa hin jiru kan biraati rabbiin gartee kararraa hin numassee isa malee waan biraatis nun gabbarchiisanii wal gabbara isuma tokkicha gartee rabbiin nuuf haa godhu
إن شاء الله الحمد لله يا نجان قرتي هنگا فيديو براتي هنگا فيديو براتين ولدي بنتكتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.